Karaan Mataaraatti fi Adaamaa jidduu yookiin immoo Bordoddee fi Adaamaa jidduu jiru kuni bosona hangam tokko waan qabuuf humna mootummaa hedduu jira. Kaambii makalaakaa hedduu jira. Kaambii poolisii Oromiyaa hedduu jira. Ganda gandatti immoo poolisii gandaatii fi milishaa jira. Humni nageenya Oromiyaa nageenya biyyattii guddaatu maaliif karaan kun karaa guddaa Jibuutii geessuudha beeke. Miidhaan garuu irra jireessan kan gahaa jiru daldaltoota Jimaa Harargee lixaatirraa jechuunis Galamsa, Baddeessa fi Bookeerraa fidani kan irra gahaa jiru. Kun nagumaan dabraa jira. Waa lamarraa hubanna. Tokko warri tarkaanfii kana fudhatu dhaabsisuu mootummaa humna gahaa naannoo sanii qaba. Dhaabsisuu inuma danda'a jechuudha osoo barbaade. Kanaaf humni nageenyaa naannoo sanii waan kana keessa harka akka qabuu fi dhorkuu akka hin dandeenye. Namootni lubbuun baraaraman, namoota qabamanii bahan, namoota madaa'anii hospitaala jiran hedduun dubbise. Hoggaa makalaakaa dhagan, hoggaa poolisii dhagan dhimmi kun nuun laalatu jedhanii kiiloomeetira hafa kiiloomeetira bakka itti dhaaman rukutaman irraa hafa kiiloomeetira hoggaa dhaqan poolisii kaambii poolisii jira. Poolisii humna guutuu hidhate. Kan silaa karaa eegu makalaakaa jira, milishaa jira. So tokko kana namni hubachuu qabu. Kana humni keessaa qabaachuu agarsiisa. Lammaffaa yeroo isaan ka'an Baddeessarraa, Galamsoorraa, Bookeerraa hoggaa isaan ka'an dura bilbilamee itti himamaa konkolaataa meeqa deema, shofeerri eenyu faadha, maatii isaanii waan qabamu hin qabu kajaa'u dura itti himamaa jarri dhaabatee eegataa jechuudha. Sadii mallayni baankitti seena. Mallayni baankii daldala Itoophiyaa seena. Dur dafanii baasan amma hin baasanii bakka sanatti suuta deemaniin. Fakkeenya dheengadamma warri ciroo tokko nama qabne jedhan. Akkaawuntii san maatiin mallayni qabame jedhe sun kafalaa jedhame sun kafalanii akkaawuntii san itti erganii hayyaa mana murtii malee maal osoo jedhaniin mallayni keessaa baafame jechuudha. Akkaawuntii san ani maxxansinaan yeroo isaan qoratanii irra gahan. Kana jechuun humni nageenyaa fi humni poolisii Harargee lixaa keessa yaa'aa jechuudha. Oromoon kanarratti ga'u guyyoota muraasa booda nan dhiyeessa. Dimshaashumatti wanni siimu wanni kun gaggeeffamaa jiru maafiyaa 220ti. Bulchiinsa Harargee lixaatii fi magaalaa Adaamaatiin qindoominaan. Humna amma achitti nama saamu kanallee irra ga'een jira eenyu akka isaan ta'an. Bara 2020 irraa kaasanii kan ijaaraman yeroo san sababa adda addaatiif ijaaraman hidhachiifamanii kan hidhachiise garee lama naannoo san socho'u. Bulchiinsa Shawaa Bahaa Adaamaa magaalaa Adaamaa bulchiinsa Harargee lixaa. Lamaantu waliin ijaare gaaf duraa san. Yeroo san waraanni bilisummaa Oromoo gama Shawaatiif gama Wallaggaa qofa ture naannoo kana baay'een turre. Godin hunduu shanee mataa ofii qabaachuu qaba ture gaafa shanee uummachuun faashina kaabineedhaa ta'e. Bifa san uummatan. Humni sun amma gaafa galee ijaaranii galee ture. Humna galee kana amma deebisanii immoo hidhachiisanii gadi erganii jiran. Humni kun ajaja kan fudhatu Adaamaa fi Ciroorraa. Loojistikii odeeffannoon kennamaafii jiru Baddeessa, Galamsoo fi Bookeerraa akkasumas Adaamarraa. Maafiyaa Adaamaan yeroo amma dura saaxile fi maafiyaan Ciroo jiru ka Baddeessaa jiruu fi ka Galamsoof Bookee jiru wal ta'ee waan kana kan hojjetaa jiru jechuudha. Wanni dhaabbamuu dadhabameefillee kanarraa akka ta'e ni beekamu warri kana godhaa jiru eenyu akka ta'e ni beekama qoradheetiin jira. Ragaa wajjin walitti qindeessee guyyaa muraasa keessa nan dhiyeessa. Wanni hamtuun garuu garaas nyaatu garuu diinagdeen guddaan godina kanaa Jimaa ta'e osoo jiru lubbuun namoota hedduu kan jiraatu kana ta'e osoo jiru Jimaan halkan maaliif oofama beektaa? Jimaan sensitive waan ta'eef yeroo murame dafee magaalaa yoo dhaqeen hin gubata. Soo maal godhan? Ifaa fi harka duubaan illee uummata kana miidhaa jiran. Maal godhaa jiran fakkeenyaaf? Halkan saamsanii mataa irratti sakattaa maal ka jedhuun sa'a dheeraa makiinaa 100 ol tursiisan. Hanga dukkanooftu eeganitti dukkana keessa akka ba'u godhan. Dukkana keessa hoggaa deema namni rukutamaa jechuudha. Amma immoo
Hayya dukkanan deemu jedhanii achi dhaabatanii jimaanis jalaa gubatee kaafee safee ganama deemu eegala. Amma ajjechaa dheengaddaa kana ganama sa'aatii tokkotti godhan jechuudha. Eega lafti ifte booda osoo humni hundi jiru nama hunda chaalenjiin godha. Amma yeroo addaa opereeshinii jedhaniitti warra ribeelalaa kana dha'uudhaaf opereeshinii jedhamee yeroo hunda deemama. Opereeshiniin tokko hin godhamne warra shiftaa jedhamu karaa mataa irratti nama dararaa jiru kana jechuudha. Kuni shira guddaa kan keessaa qabu, akeeka siyaasaa kan qabu, akkasumas immoo dantaa saamicha mallaqaa kan qabu, wal qabatee walumaa galatti tarsiimoo jimarratti gareen tokko hordofaa jiru kan hammatee qondaalota mootummaa humnoota hidhachiifaman daldaltoota muraasa hirmaachisee kan deemaa jiru waan baha Oromiyaa irratti hojjetamaa jiru qoradhee waan hin jiruuf sanii yeroo gabaabaa keessatti nan dhiyeessa. Tole dansaa egaa kanaan wal qabatee wanti guddaan irraa dubbatamuu malu yookiin immoo namoonni baay'een dhimma kana wal qabsiisanii kaasanii fi akka irraa dubbataniif barbaadanii waan tokko tuqxee bira dabartee jirta. Tokkoffaan gareen kun akkumaatu jettee yeroo muraasa booda qulqulleeffadheen ifa baasa jettee jirta. Of course san dhangaatii fidduutti ni eegna. Garuu wanti guddaan irraa kaasuu barbaade ajjecha saamicha geggeeffamu kana mallaqni kun galu baankii mootummaan hoogganu yookiin immoo qaamni mootummaa akkamitti mallaqni akka socho'u beekuu fi mallaqni keessa socho'u ifatti beekamudha. Eenyu akka ta'e tiraak gochuun hin danda'ama. Wanti gochuun qabuun hin danda'ama. Maqaa namaatiin gala waan ta'eef jechuudha. Duraanii shiftaa gaafa beeknu mallaqa kaashiidhaan bosonatti fidii akkasitti poolisiin akkasiin hordofni fa'aa waan akkasiitiin jira. Akkuma fiilmittuu duraan Itoophiyaa keessatti akkasillee baay'een jiru. Akkuma fiilmittuu hogguu dalagamu waan akkasiidha kan beeku. Har'a biyya gara kaabaatii fi kaaba Ameerikaa kana fa'aatti kiriiptoo waan jedhamtu jira. Kiriiptoodhaanidha namni mallaqa wal jijjiira. Akka mootummaan to'achuu hin dandeenyetti jechuudha. Kiriiptoo bittaa, kiriiptoo akkaawuntii akkasii irratti akkas godhedhama. Suni dirqamadha. Like high level wantoo yoo ta'u jechuudha. Itoophiyaatti wanti sun hin jiru. Qaama mootummaan beekuu fi iddoo mootummaan beekutti wanti kun raawwata. Akkaawuntii mootummaan beeku, maqaa namni beekuu fi namni mallaqa sochoosu illee eenyu akka ta'u, biraanchii kamirraallee akka baasu eenyu akka ta'e osoo beekamu jechuudha. Kuni direct uummatuma kana miidhuudhaaf qofa waan raawwatamedha jettee kaastamoo mootummaa dhumtuu hin jiru, baankiinis qaamota harkaa biroo keessa jira jetteetidha. Maal ergaa maal qaba kun walumaa galatti? Qindoominni jiru baankii qondaalota mootummaa humnoota nama butan kana wal jidduu qindoomina jira. Dheengadda nama butanii maallaqa gaafatan akkaawuntii itti haa galamu jedhame san na bira dhufe. Akkaawuntii kanan sakattaasisa. Noormalii silaa akkaawuntii diistiriktii irratti sakatta'uu dandeessa. Ergaan qorannaa maafiyaa kana eegalee dura akkaawuntiin qondaalota sadarkaa diistiriktiitti akka hin banamne godhan. Amma dura yaadatte yoo naada amarratti eegalu immediately hayluu jallee araarsaadhaa bilbilee. Araarsaan immoo hogganoota baankii daldala Itoophiyaatti bilbilee, hogganoota baankii hundaatti bilbilee akkaawuntoonni suni bilook ta'an heerkwaartaritti malee banamuu akka hin dandeenye. Okay, amma ka qondaalotaati haa hubannu qondaalota sanaa dhiifnu. Ka shiftaa isaan jedhanii yaaman ka mallaqa namarraa fuudhu kana akkaawuntii sana argadheen sakattaasisuu waan dhaqu sunis heerkwaartaritti malee jechuun waajjira muummeetti malee akkuma akkaawuntii haayiluu jaltee fa'a akkuma akkaawuntii awwaluu abdii fa'a akka hin banamne godhan. Kana godhuu ka danda'u qondaalota olaanaa mootummaatii fi baankii qofa. So what are we talking here? Amma bara baankiin osoo kawanni godhan taate amma fakkeenyaaf seensanii baasuu wanni jedhamu jira. Akkaawuntiin maallaqni saamichaa kun itti galu maaliif dhokfame? Waa'ee maaliif dhokfamuun barbaachise? Maallaqni achi keessa jijjiiramaa jiru sun maaliif dhokfamuu barbaachise? Kana kan dhoksuu danda'u immoo eenyu? Qondaalota olaanaa mootummaatii fi qondaalota olaanaa baankiiti. San jechuun saamichi uummata Harargee irratti karaa Awaash kanarratti godhamaa jiru gama tikaa fi nageenyatiin tiksuu kan didee uummata saaxilaa jiru mootummaa ta'uu agarree jirra. Gara baankiitiinis
Baankiin silaa poolisiin sakatta'uu dida hoggaammoo walabaan sakatta'uu yaalamu. Fakkeenya maaliif dho'isuu barbaadan baankii shiftaa? Shiftaa saaxilamurraa mootummaan rakkoo maal qaba? Why do they want to protect an outlaw? So kan kasi agarsiisu wanni kun kan godhamaa jiru sadarkaa olaanaa mootummaatitti. Kan ammoo akkuma siin jedhe guyyoota as deeman kana keessatti qofaa tokko jira yookaan inni irraa wayyaa'e presentation qopheessee jira. Caasaan kun Harargee lixaat irratti bifa kamiin akka ijaarame, Adaamaa irratti akkamitti akka ijaarame, akkamitti akka walitti dhufu, akkamitti opereet akka godhaa jiru immoo kanan saaxilu ta'a jechuudha. Tole, Jawaar gaafiidhuma kanaa wal qabatee namoonni baay'een akkasumas abbootiin amantaa keessattuu abbaa amantaa tokko ammaa asirratti dhiyeessinee gaafiidhuma sanan sii kaasuu barbaada. Finfinnee karra shantu seena magaalattii sana. Iddoo garaagaraatiin daldala gurguddaatu deema. Kallattii jimaan ittiin galu jira, kallattii garaagaraatiin albuudni garaagaraa ittiin galu jira. Iddoo garaagaraatiin wantoonni gurguddoon magaalaa sanatti dhufanii giddugala biyyaatti gabaadhaaf dhiyaatan baay'eetu jiru. Kaashi gurguddaan iddoo itti kaashi filoon itti jirutu jira magaalattii sana keessa jechuudha. Kallattii shananiinu. Wanti kun maaliif kallattii kana qofa irratti hirmaatee jedhanii gaafatu sheekni kun. Kanaanidha gaafii keenya xumurraa. Mee maalidha hiikkaan isaa gama kanarratti wanti xiyyeeffatee fi gaafii hayyuu amantaa kanas achumaan dhaggeeffannee deebisheetti jedha. Akka Harargee qofarraa fuulleeffatee seenu duuti Harargeetii hara Finfinnee nama deemu irratti gaggeeffamaa jirtu. Hulaa shanan Finfinnee seentu irratti qofarraa fuulleeffatee seenu duuti Harargeetii hara Finfinnee nama deemu irratti gaggeeffamaa jirtu. Hulaa shanan Finfinnee seentu irratti gaggeeffamutti hin jirtu. Maali kun? Maaliif rakkoon kun ta'a? Nuti qaalii goonee hayaa jennee kana godhaa jedhan goon waa hunda jala deemu jirti. Har'aa booda rakkoon nurratti deemu jirtu kun ji'a amantaatii, ji'a diinagdeetii, ji'a lubbuutii, ji'a misooma keenya mancaasuutii mootummaan rakkoo kana ammatti laalee akka nuu deebisu dirree irratti fuula uummata islaamaa bal'aa duratti rakkoo kana ni balaaleffannaa ammaa booda nurra haa dhaabbatu. Gaafiidhuma nan isii gaafadhee kaasu. Maal jetta asirratti? Akeeka siyaasaa fi akeeka saamichaas qaba. Jimaa irratti jimaa Harargee lixaatiin gara Finfinnee dhufu osoo hin ta'in jimaa gara Somaaliyaaf Jibuutii deemullee irratti waan shira guddaa godhamu jira. Qarata guddaa godhamaa jira. Uummanni akka hin dalayne waan Oroo Fresh jedhamu dhaabbata. Fakkeenya Oroo Fresh waan jedhamu tokko dhaabanii Baddeessaa irratti Awwadaa irratti jimaan akka duraan gurguramu kafalchiifamaa maallaqni sun immoo magaalota saniin galu Oromiyaaf galaa jedhama bakka inni galu hin beekamu. Oroo Fresh immoo sheer kaampanii jedhama ta'uu dhaabbata mootummaa ta'e sheer kaampanii. Sheer kaampaniitu waan kana godhaa jira jechuudha. Jimaa gara alaa bahus daldaltoonni keessa baafamanii waan hojjetamaa jiru jira. Kun siin jedhe kan bal'inaan itti deebina. Hojii siyaasaa hojjetamaa jiru tokko tollee jira. Karaa kana qofa osoo hin ta'in karaa lama. Karaan gara Salaalee deemus bakki namni itti butamu kan biraa karaa Salaalee deemu. Lafa kiiloomeetira 10 geenya jira naannoo Alidooroo sun. Torbanii yeroo tokko torbanitti yeroo lama namni awutoobisii guutuu fudhatama. Humna waraanaa guddaa osoo jiru kun godhamaa jira. Kunis akeeka siyaasaa ittiin deemamaa jiru jira jechuudha. Faayinaansii qofa miti. Kana yeroo fudhannee anis qorannoon godhaa jiru kana tokko ragaa wajjin uummataaf dhiyeessuu waan hin barbaaduuf wanni guddaan garuu uummanni keenya falmachuu qaba. Uummanni keenya wanti karaa Harargee irra godhamaa jiru kan karaa Salaalee irrattis godhamaa jiru shakkii tokko qabaachuu hin qabdan. Qondaalota mootummaatu humna shiftaa alatti bobbaasee isaanii wajjin hojjechaa namoota ajjeesaa namoota ukkaamsaa jira. Ana qofaa meete. Kana intelijensiin biyyaa dameen basaasa biyyaa sirriitti irra ga'ee ji'a sadii dura namoota Harargee lixaatirraa bakka adda addaa qaqqabaa turan irra ga'an akka hin dhabne godhanii garuu leenjiin akka namu jedhee isaan qallee ergan. Hatta waan naafate amma akka qorannootti irra geenyee ajaa'ibni tokko kana mootummoonni qondaalonni mootummaa sirriitti beekan. Intelijensiin biyyaa hin beeka. Makalaakaa intelijensiin hin beeka. Federaal poolisiin hin beeka. Homaa godhuu dadhabnee jedhan. Maafiyaan humna isaaniitii irra guddaa ta'e maaliif
qondaalota olaanotu keessa jira. Maallayni karaa harka irratti biskiila shofeeraa ajjeesanii dhufan kun maal godha jechuudha. Maafiyaa Adaamaa wajjin Adaamaa irratti lafti ittiin bitama, manni ittiin ijaarama, ittiin caffarama. Maallayni kun akka isaan jedhan shanee bira dhaqee ka godhu miti. Maallayni kun addaan qooddatanitti Adaamaa irratti mana ittiin ijaarratan. Jimaan akka saamamu kasalli irratti wanni godhamu hundi isaa waan wal qabataadha. Qondaalonni Harargee irra jiran sun qondaalota Shawaa Bahaa Adaamaa jiran wajjin wal ta'anii qondaalota Oromiyaa jiran Araarsaa fa'aadhaan tikfamanit. This is a cartel. Mafia carteliitu uumamee biyya saamaa jira. Akkuma siin jee kana yeroo bal'aa fudhatuuf guyyaa lama keessatti guyyaa lamaan sadeen kana keessatti qorannoo isaa nan qaba. Walitti qindeessee kan hin dhiyeessudha jechuudha. Tole, obbo Jawaaredha marii guddaa fudhanneetidha kan si wajjin mari'anne har'a waan baay'eedha kan